fi sagalee deebi. Gaafa si deebisan areega maa takkittii qabu. Gaafa si deebu warri biyyaa kun inti shee areega kana isaa bitee nama rakkuma naageen jedhee agatan warri shee barsiisaa biyya tokko akka uummanni dubaratti barsoonni bu'aayaa quraan kanaree jiran. Dhalaan takka akkamasii kanatti lafatti kufu. Kun darasaa namaa badhaadha waa beektu jedhaniituma shee nageera sinamee gama siniifinsa lafatti kuftee amma isaan otoo nu yaami asiisaniituma jiru. Ansi daafuu jari na dubbatu jeetuma ufi qaaliseetuma arabe. Ogguwaan abawu tapharnoota siniifinsa kakaraatiinis amma kakaraatiinis ishee afaan amaaranyaan beekne afaan amaaranyatti hin taane. Afaan Oromoon bee takaraati sinirra tokko jedhee biraan bahe oggoo biraa bahu ni beekanii namni qaamuna kamti bareedina dhufu beeku nama tuffataa beeku nu sammuu teela kompiitara waan amataa yoo gadi dhiinu nu nama san hunda waan amataa beeka ana osoo hin jiriffa kutaani waan kutaa tokko osoo barsiisinaan jedhe amma warri kutaa kudha lama guyyaa nu ganiitin qaamaa kaatitti kubbatti fide. Samute na wana juga samute na wana mata kuda itu ganti roti itu akan terlalu terban ane birade siti jo kakak besi jo wah ore mungkin ada bedi sih ama siti jo kurang kasar ore nah para siti kudu mana ya nih wah nama ya nih yetin beragat aja ya foto nanti. Anak kan wadah kan orang lebih saya satu wadah anak orang makai kan anu tu sah abah sah ibu tu sah itu mana pegangan bunda kisah pilih kaya dia senyagal itu kan enggak biasa bagus udah kita boleh akan aku berat masalah hanya mah cetis sudah kamu cari ya cetis juga itu nak esi deh kan udah jenggalan amma shee kame na isin jedhe addumati ja itti dhachate kun aboo rabbiin almaala fise nama lama bakka keessaa yaasa kuntu ima wayya achi gaaftaan ati boo shee qabu jennaan namni baddeeyyuu magaalaan guutuun ana simatuusi guutuun isa takkaa namni taranii hin beeku takkaa achi booda haala biyya ta'e isnis rabbi umurii sinaa dheeressuu kaawwatteessa sammuu faanirratti sinaa taasisu garuu waan amma dirqee turan wallaahi dhiyaatti na bulee yakkee isin namaa gatii miti namaa ol waraa kana dhiisa namni kan kaa'ate qabalee rabbi beeku waamaa godhe malee waa akkasiitiif baga jiraannetti baga jiraan hamile tanaan ammas barnoota hin dhaqqabdan umrii jiraannan heera namaatii kaan haa ta'u heera islaamaa haa ta'u waa hunda dhaqqabuu ni dandeessan baratu teessan of hin dhoowwina waa hunda harkaan sosso'a nama sosso'eettu waa hunda sammuu fi mul'isuu qaba akkasan teessan of hin xiqqeessinaatii isee galtan ni sodaatinaatii akka dheeran kana sonu jedhu akka abbataan nu jedhu absaa'u qabdan malee manatti shamina biyya hunda yaa qaba la sammuuti isin nama biyyaa ta'u qabdan malee nama gadi gamtuu qabu kan ammallee irratti sinaa dhaalchitu nama qorratti sinaa taasisa akkasan barnootas waa hundas bara qabdan afaan keenyaan hin danda'ame waan barsiisan jiru waa hunda qabaduu hin dandeenye namarraa daataan malee sammuutiin nama ol akkasan waan amma isin jedhu kan wallahi takka garaa keessatti dha ubbi dhala akka irra balleessa biyyatti na waan qabu abbaan beeksina dha abbaan beeksina dha ofirraa haqaa malee sadarkaa keessan hamilee teessan of hin balleessinaati ka'umsa qabdan amma qabsaa'u kanaaf asumatti hin dhaabaa isin hunduu warreen dhaggeeffattan gara sama isin ijaa turtii gaarii Sheikh Amile kan nabi nama motivate dia lo poin tu ni
ilaalcha isaa osoo asiin dhufin kan cabse inni waa hunda cabsee waa hunda daakee namoota hedduu barsiisaa kan jiru. Barsiisaa namoota hedduu jecha inni kun nama ibsi waa hunda injifatee ifitti amanamummaa isaa boonfatee jiraachaa turedha. Hunda keessan osoo akka isaa kanatti waa hunda injifattanii namoota fakkii taatan gaariidha fuuldura kan taatan ta'a meera deebi'aa ishee kanaaf abiyyiidhaa kan taate. Jidduun immoo bohaartii barbaanne jechaa jiranii. Bohaartii barbaanne jechaa jiranii biiftuun faan shaggooyee dhiibi malee jetti mee warri dhiiraa